Olsena me oli share goda. Olsena oli share goda da damsa mana hida keessa beed tokkottiin yaada kennadha. Dams tokko barreessan Joor Mohammed Baqqalaa Garbaatii fi Hamza Booranaa Shamsuddin Xaadaa waa'ee hunger strike yookaanis lagannaa qoonqoodhaa jokan irraa hin xiqqoo dubbadha. Mahatma Gandhiin Indiyaadhaa guyyaa 21 qoonqoo lagatee nyaata lagatee gabroonfata Ingilizirratti qabsaa'ee guyyaa 21 maximum yeroo 7 nyaata dhiisee garuu tarraa ol aantu guyyaa 21 fi nyaata malee taa'ee qabsoo karaa nagaa nyaata dhiisuudhaan injifatee irra aane. Dhaamsimmaan tana Joor Mohammed gadhiisan maal jedha isiniifin dubbisaa. Qeeroo kuma shawwareennee jijjiirama finne warri gaafas ta'anii nu daawwachaadhaa turanii fi warri gaafas wayyaanee wajjiin dhiichisaadhaa turan miidiyaa dhuunfatanii galma qe'ee keenyaa keessa naannawaadhaa yeroo shubbisan jiraannee arguurra du'a filan. Of ajjeesaa hin jirru. Osoo san ta'e funyoo ormatti kaawwanne turre. Qabso jirra. Sana nuuf hubadhaa. Kabajaa keenyaan akka duunu nuuf hayyama. Dhaloota kana sodaa dhaalchisuu hin feenu. Isin qabsoo itti fufaa. Oromoon saba guddaadha. Waan akka arraa kana hedduu ce'ee jira. Qabsoo akkuma nuti dhaalle nuttis hin dhaabbattu. Gahee keenya baannee dabruudha barbaannaa janiiti dhaamsa kun ammaan tana bahee mana hidhaa qaallitti irraa bahee yoon irra isinii deebi'e akkuma barreeffatiin dubbisaa yoon irra deebi'ee dubbise qeerroo kuma shawwareennee jijjiirama finnee warri gaafas ta'anii nu daawwachaadhaa turanii fi warreen gaafasan wayyaanee wajjiin dhiichisaadhaa turan miidiyaa dhuunfatanii galma qe'ee keenyaa keessa naannawaadhaa yeroo shubbisan jiraannee argurra du'uudha filannee jedha. Of ajjeesaa hin jirru. Osoo sana ta'e funyoodha yookaan haada jechuudha. Funyoodha mormatti kaawwanna turre. Qabso jirra. Sana nuuf hubadhaa. Kabajaa keenyaan akka duunu nuuf hayyama. Dhaloota kana sodaa dhaalchisuu hin feenu. Isin qabsoo itti fufaa. Warra hafee baanu warri isaan duuba hafu akkuma kalee hayilee fidaafaan qabsoo dhalootaa dabarsanii dabran akkuma ilmoo qilxuufaan qabsoo dhalootaa dabarsanii wareegaman nutis fakkeenya keenya dabruu barbaannaa jira. Sana nuuf hubadhaa. Kabajaa keenyaan akka duunu nuuf hayyama. Dhaloota kana sodaa dhaalchisuu hin feenu. Isin qabsoo itti fufaa. Oromoon saba guddaadha. Waan akka arraa kana hedduu keessa ce'ee jira. Qabsoon akkuma nuti dhaalle nuttis hin dhaabbattu. Gahee keenya baannee darbuudha barbaanna. Joor Mohammed Baqqalaa Garbaadhaa Hamza Booranaa mana hidhaa qaallitti Oromoo political prisoners defense TV dhaabbaasee achirraa amma baasanii jechuudha. Wanni Oromoodhaa nama gaddisiisaa. Oromoon tun ummata akkamii ummata wareega guddaa kana kafalanii fi harka maratee taa'ee nama eeguu ummata yoo abdattees abdii san hin guunnee ummata gaafa if kenniteef naaf if kenne jeesiif hin dhaabbanne guulaalte xiqqoo
akkasii illee ichisiifti Jowaar Mohammad gaaf tokko waan takka dubbate osoo inni biyyatti hin galin waan takka dubbate goonni goota boodaan akka wal dhaalaadhaa wal duraa duubaan goonni akka dhufu yoo barbaanne gootan dabree fi gootan amma qabnu kanaaf kabajaa qabaachuudha qabna yoo gootan keenya jabeeffan yoo jabaa qabnu jabeeffan yoo jabaa qabaannee dabree fi jabaa amma harkaa qabnu jabeeffanne jabaan akkasii heddumminaan nu keessaa ba'a yoo ni jabaa keenyaaf bakka hin qabaanne yoo goota keenyaaf bakka hin qabaanne jabaan akkasii Oromoon Jowaar Mohammadiif hin tahin eenyuuf taatii je'eeti if duuba deebi'a. Oromoon Hacaaluu Hundeessaatiif hin tahin Oromoon gumaa Hacaaluu Hundeessaadhaan baasin kakka Hacaaluudhaa akkamitti dhufa kana booda. Akkamitti dhufa. This is very sad. Oromoon Hacaaluu Hundeessaa dhiiga isaan baasin ijoolleen Amboodhaa lafti dhaloota Hacaaluudhaa tan dhiiga Hacaaluudhaan baasin goonni akkasii Amboo keessaa waliin ni baya. Namni hanga Hacaaluudhaa Oromoodhaaf if kennan jiru. Lubbuu isaa saba kanaaf dabarse. Hanga arraan tanaa garuu warri isa jeese jamee hidhame sunu murtiif hin dhiyaanne. Tokkolleen. Ifiif ajjeesan. Namni dhiiga isaa gaafatu hin jiru. Nuti ummata kanaati. Oromoon ummata kanaati. Wanni amaarri nuun jiru. Wanni nafxanyaan nuun jettu dhugaadhee. Torbaan tokkoof wacan torbaan tokkoof iyyan minim waagaa illaachoo. Takkallee bu'aan qaban. Yoo Jowaar ajjeesinis torbaan tokkoof iyyan jangaafa Jowaar ajjeesuudhaaf oppidoo manatti tireettee mana marsite. Akkamitti irraa deebi'anii miidiyaa isaa gubbaasaa turan. Miidiyaa nafxanyaadhaa guutuun akkamitti irraa deebi'an maan ajjeesinii. Ajjeesu qoon ummanni kun bari yoo iyyees la'aandi saaminti no. Yes dhugaa dhabaan. Maaliif dhugaa jarraan tan? Namni hedduu wanni if keessa kufee if keessa qalbiin cabxee jarraan tan. Taa'uuf Oromoon Hacaaluu Hundeessaatiif hin tahin anis naaf hin taatu maaliif hin if wareegaaf jeeti. Oromoon Jowaar Mohammad Oromoodhaa fi Rabbiin abdadhee je'ee galee ilmoo isaa dhiisee biyya keessatti qaallitti galee Oromoon isaaf hin tahin eenyuuf taati? Anaaf taati? Eenyuuf taati? Warreen wareega boonsaa kana nuu kafalee kan lubbuudhaan dabre arra maqaa goottiriitti yaadannee warra akka nadhii gammadaa warra akka jaarraa abbaa gadaa ilmoo qilxuudhaa guutamaa hawaasa. Warra arra jiru kana boru boonyaaf akkas jennee boru seeratti himnee boonyaaf osoo arraan tan hin qabsooneef nuti Oromoon obboleeyyan kiyya ummata akkanaati ummata seenaadhaan jiraatu. Ummata garaa keenya alagaa agarsiisee maalummaa keenya alaa fi keessaanis diinni nu baree nurra dalagaadhaa jiru. Kana akka gaaritti hubadha. Arra tuffiin ammaan tana silaa hayyoonni Oromoon qabduutu arraan tana mana hidhaa keessaa rakkachaadhaa jira. Nama Oromoon niin qaba jettu. Nama dhugumatti Oromoo biraa Oromoon galata yoo qabaatte Oromoo biraa galata qabuutu arra mana hidhaa keessa jira. Not only Jowaar Mohammad. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa achi keessa jiru sun fedhu siyaasaa biraa deeggir. Fedhu ABO'n deeggirin garuu warra umrii isaanii guutuu Oromoodhaaf qabsaawaadhaa ture. Jowaar Mohammad dhiyuma dheengadduma kan nuti beeknu kana nama hirriiba dhabee halkanii fi guyyaa ummata kanaaf dhaabbatee koompitara jala bulee osoo nuti siree gubbaa bullu lafa afatee rafee Ameerikatti ummata kana dukkana keessaa baasee TPLF kuffisuu keessatti qoonni inni qabu qooda leencaati. No one can deny this. Kana eenyu didebe qooda leencaa qaba. Arra Jowaar Mohammadiitu qaallitti amataaf deemu guujan obboleessoo ummannummaan biraa lammiin biraatu hugunu dhageesse. Lammiin Somaalee, lammiin Keeniyaa, lammiin Sudaan ta'ollaa keenyaas hugunu dhageesse. Ummata miliyoona 50 jamu ummata guddaa akkanaa namni isaaniif qabsaa'e namni Jowaar Mohammad addunyaa guutuudhaaf beeka. The whole world know Jowaar Mohammad. Ollaan keenya Afrikaadhaa sun hundi beeka. Goota akkanaa ummata akkanaa keessaa ba'e yoo xiqqaatte amata lama mataa ol qabanne nuti illee boonne. Miidiyaan addunyaadhaa hundi wal jalaa qabee Jowaar Mohammad qeyroo addunyaatti beekame. Biyyootan ollaa keenyaa suni
gaafa joor keenaa dhaqe akkamis simatan bar keenaa dhaay tiimni ka'ee biyya dhaqee oromoodhaan moohee nutilleen oromoodha je'ee ifin suni hangam takka arra warri akkasitti nu laalu suni arra mee ija kamii nu laalu sa'edaanuu ummanni milee 50 kun ummatuma keessi duwwaadhaati edaa oromoo waan amaara xiqqaam kun amaara gowwaan qumxaadhaan deemu humbiteef ni qabdii edaa ummata darreedha edaa ummata faayidaa qabne ummata magaalaa Finfinnee keessatti gaafa Hacaaluu ajjeesanii Joowar qaban qeeroo miliyoona 4 duubar Joowar qabanii an waa ka dubbadheen ture an wanni dhugaan isin hima wanni hamileeti yana cabse waan kan qeeroo miliyoona 4 idduudhaahi reefa Hacaaluudhaa mootummaan bachiiftee Joowar Mahammad qabdee kutteen qeeroo harka matarra kaattee akka hawwani boochu arra gumaa Hacaaluudhaan baafne Joowar Mahammad hidhaadha jira mee eessa jirra mee iflaala obliikii mee iflaala sa'uumaadhaan gantummaa qabnaa gantummaa nama qoriidhaa bulu warri kalee Joowar Mahammadii wajjiin qorii takka nyaateetu warra obboleessa waliin ji'eetu arraan tana deebi'ee Joowar Mahammad hidhaa jiru afaan qabatee akka namtu kudha hidhaan jirutti garaa fi qofa yaadaadhaa jira sanuti oromoon kun ummata akkamii rabbii jaa nuti kun ummata akkamii rabbiin akkam godheen nu uume ankanaan ajaa'iba dhiiroo rabbiin akkam godheeti oromoo tana ummata abaaramaadhamo namni kalee nama alagaadhaan nama adii gurraacha ka eejaadhaa kan asii waliin nyaadhe namaan guyyaa tokko wajjin nyaadhe naasuudhaan qabaaf kabajaadhaan qabaaf bakkaan qabaaf warri kalee Joowar Mahammad jala hudduu facaasee jala fiigaadhaa ture warri Jooharii wajjin nyaachaa ture arra biyya keessa wallaahi Joowar gaafachuudhaa miti warri Joowar hidhee opiniyoodhaa miti isaanii mee fuuldura akkamitti abdii walirraa qabaachuudhaaf teenya obboleen kiyya mee fuuldura akkamitti goonni nu keessaan bahuudhaaf ta'a namni akka nuti hayyoota keenya kana godhaa jirru arke akkamitti karaa kamiin oromoodhaaf hin qabsaawaa jee lafaa ka'a we might do the same to marro warra irra qabsu jiruufis oromoon gaafa ana jirtu si faarsiti gaafa ati rakkoo seente garuu seelaa deebiti gaafa ati rakkatte duudaa si galuu laaftu harkaa si dha'uu laaftuudha nuti ummata akkanaati ummata gaafa nagaa harka walii dha'u gaafa rakkoon dhufte garuu duudaa walitti galle jechuudha silaa dhugumaan oromummaa keenya beeyne galata namaatiis beeyne dhiini Hacaaluu gannaqamee hanga arraan tanaa osoo hin baanen taa'u hayyoonni keenya kun kawaata kan balleessin hinaanne naman gudeenne warra hataa ture warra gudeedaa tureetu arra Joowar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa fa'a Abdii Raggaasaa fa'a Lammii Beenyaa fa'a warri mana hidhaa keessatti irra deemu jiru warra harka hanna bare warra dubartii teenya gudeedaa ture warra ummata keenya buqaa tureetu arraan tanaas hayyoota keenya hidhee gubbaa ta'aa jira ana roonni as beef akkuma iflaaltaniif akka oromoon tun mee iflaala eessa jirra nuti ummata akkamii mee iflaala Joowar Mahammad gaafa dhaamsaa namaan ta'e dubbise dhaamsa mana hidhaa keessaa barreessan kana lagannaa nyaatarra jiran beelarra jiran if beelessuun kun isaaniif qabsoon isaan godhuu dandaniitu hangana gaafa qabsoo godhuu dandan ummata oromoodhaa kanaaf waan godhuu dandan hunda godhan they did everything ala kana qaaxiraa bulee warri hoggantoonni ABO'dhaa gaara keessa qoree keessa olii gad deeman umrii isaanii itti fixan osoo ilmoo dhaluu qabanii osoo hin dhalin osoo jaartii bireeddoo jirafuu qaban osoo hin rafin if qabanii if adabaniiti oromoodhaaf gaara keessa muka keessa umrii isaanii dabarsan waan silaa godhuu dandan gaafa ala jiran godhan arra mana hidhaa keessa harki isaanii hidhaa gabbahuu hin dandan dubbachuu hin dandan sagaleen qaban maal godhuu dandan hunger strike qoonqoo qofa ifa dabuu dandan nyaata ifa dabuu qoonqoo dhiisuu that's all they can do arrallee achi keessa ta'anii fakkeenya nuu ta'uudhaaf kana godhaadhaa jiran look at this mee kan arkaa arrallee achi keessa ta'aniiti fakkeenya nuu ta'uudhaaf lakkii qabsoon dhaabbachuun qabdu qabsoo taan godhuu dadhabnuus
تندن قونقو نكنا كنا إيسون دينيا قبسو تنقون دين تسنقود على جرن قبسون لقنا نياتا أمدرو بابو فتجرتي يس ما تبغاندين قويا دي دمي تكاف قويا رابودا قويا رادما قويا دي دمي تكافي إفادبي قويا دي دمي تكا نياتا ملي تايتي إفادبي قبرون فتوني إنجليز خمبيساني بي إنديا داك أبتي هركاك أبو بودر دبين ترهمات تجرتي أمنومان ساتو ماسي بودر أمنومان إنديا داتو سإدانو نمنو خنو فقط تركة جرا قافة اللي جرنوف قبساو هدا خيست نويتش إف بيليسيتها أجرا نما خنا وجين خاني أمة إنجليز كان بلفو رقم نجاني خاني بلفني الرابطو دبتشوني سلام عليكم الراد آبن جتشون الراد آبن أمة إنجليز نما الرابطون قبن نما تقرقرون قبن نما سلام عليكم جون قبن بودر خبط أمني تشباني بر يوني بر أمني تكو يو وليف قل قبرون فتا بر فراخاسو لافتو لا توفتا سنين إنجليز موني فراج أفسندوا أرى يرو قويا لكو إنا it sounds easy أرى قويا خد لم إيجا نعتاد أبن جورفان أرى قويا خد لما قويا تكا لما جيتشاتي خد لما جيني لكو إنا jarri oppidoodha nyaatan dhiifne cookkoodha nyaachuu jiranii micciirra nyaachuu jiranii nyaatu waman hidhaadhaa dhaaban rabbii jaa akkamitti ilmi namaa taayee dandaadha akkamitti ilmi namaa ka hidhaasan seenee achi keessaa bahee beeku akkamitti ilma oromooti yoo oromoo taate akka itti bareessa wanni kun seenaadhaaf ol ta'a wanni amma taayee dandaadha diinummallee daangaadha qabdi namni hangatti walitti diinumuu jira daangaadhaa jira دانغا دبرتي جرخو نيات جراني چوكو دا نياتشو جراني ركو تكالين كبا نيات موتو مادا يا تايرن دا آتي تأرى يادامي أنغو أراتنا لالتيمي واني خون اتفو رافن تاو وان هم دافو رماتو جر بشاي ياخون بشاركت ياخون if duuba deebanii numayyaan qallatanii suutuma tiratan xiqqaatee suutuma tiratan malee if duuban deebi'an bishaan akkatti yaa'u kun numaya ganna bahee yaa'a bona ni qallata wanni qabsoo oromoodhaatun akkas yaa taayee danda'a yaa harraagisa waa takka illee hin beekne yaa ilmoo miskiinaa cittoo hunqaadhaan guddattee waxii barte dhageessa arra nama saba guddaa kanaaf if beelessee hangar strike irra mana hidhaa keessaa jiruuni ati nyaachutti jiraa ni sobanii maaliif akkuma qeeroo lafaan kaaneef aangoo tanaan dhabaadhaaf ati immoo wanni guddoon garaa keeti waan burullee hundeessu waan burullee jara dhiiroon ilmi namaa maal naan ja'a rabbillee maal naan ja'a buru rabbillee maal naan ja'a gaafa ati mana hidhaa san keessa jirtu Joohar Mahammad siifi falmaadhaa ture taayee dandaadha nama sisee jaldeessa harraagessa garaadhaan yaadu gaafa ati hidhaa jirtu Ameerikaa taa'eeti gurbaan kun ilmoo miskiinaati waa takka illee kan dalayne waan dila kana hidhamuuf hin qabu gaafa ati hantuuta boolla keessaa bee fakkaatu si galee hantuuta fakkaataa gurbaan kun harraagsinee sin tufan ala kanaan hundinuu nama oromooti maqaa oromoodhaati baa hantuunni kun isi dhaadhaa haanuwoo jennee siif falmaadhaa ture yaa jaldeessan arra garuu warra mana hidhaa keessaa ifa adabee qoonqoodhaan taa'uun nyaachutti jiranii ni sobanii namallee so'achuu baattu rabbi so'aatti seena so'aatti namni arra qofa keessa hin jiraatu arra boodaas boruu jira boru boodaas iftaanee jira mootummaan isin salaataa turtaniif tatiiphillee fitan amma 27 gabbartanuu ni jiiti sandura dargiidhaa jiig sirni nugusummaadhaa Hayilesillaaseedhaa ni jiig ta'abii diigamuu siidhaa wallaahi akkaan if beekutti hin beeka amal lama turuun teessan mootummaan Abiy wallaahi amata lama turuun teessan
إسني إفديك نومتي إسنيتو إفديقا جر تانا أمنا إلمان ورمودا ورين سقليتي يتندقيس والله لازم أبي أحمد بالسجنان إفديقو جرت OPDO'n موتنا بيبولتو أنك أبدو OPDO'n موتنا نمجلت بلوراتك أبدي this is the problem ركول سانك أبن OPDO'n واجلت بلو ملي وابولتو موتنا هنك أبدو OPDO'n تناف إفديقا جرت إف ناتشا جرت إف بالليسادا جرت OPDO'n that's it when هندي موتنا برباد لا look at what happened last 3 years OPDO carraaqi neefi abo meeyo caasaa qabaatan koota waan kana wal qixxeessa filmaataan nu goya badii hotellee isin gaafannu jenneeni carraaqi neefi ammas achuma deeban amma osoo baaraganii jooriitu aangoon harkaa fuudha abaa'ootu aangoon harkaa fuudhaaf osoo baqataniiti dhaqanii qarranfoo naftanyaa iddoo seenii achi keessaa bahuudhaaf ammaasi look OPDO muuxannaa waa jalatti buluu malee waa bulchuu hin qabdan sammuun teessan duwwaadha sammuu biyyaan bulchitan hin qabdan silaa qabaattanii gaafa Oromoon carraa isiniif kennitee aboo isin jala deemnaa hoottaamee isiniitu caasaa cimaa qabaa hoottaa nu ceesisa filmaataan nu gaya gaafa isiniin jedhan silaa carraa sun carraa guddaan arra Abiy Ahmed mahayyimii waa takkallee hin beekne namni waa takkallee eega kijibaa namni bar kijiba ijoolleen akkatti kijibdu qabdi kijiba dirree taa'u xiqqoo namni fakkeeffatu xiqqoo ni dhoyfata xiqqoo Abiy Ahmed ammaan caffee raamisitti haasawee caffeen galuuf hin deemanaan je'ee kan bar takkaana inni yorkin wanni mootummaa Faransaay fi mootummaa Jarmaniin jedheen gadda hugguuni wal jala baasan kan isaan sui bareesu ta'an xiqqoo namni hugguu kijibu xiqqoo ni qaanfata maaliif namni hugguuni confused tahee sammuunsaa hujii ala taate hugguu wallaalli heddummaatee mataa keessa walgee mataa garagalche waan dubbatee fi waan isin beeku Abiy Ahmed akkas keessa jira maanta yeroo maantanaa kana akkas keessa jira engadda badhaadhina jaa karaan furmaataa fuuldura gulufnaa fuuldura fiiguu jirraa amma gulufnaa san dhiisan badhaadhina hojii fuulduratti amma dhiisan irraanfatan amma duruu ajandaa biraa maaliif sammuu mahayyimiidhaa sammuu waa takka namni waraqaa biqee tolfattee an dooktara ofiin jetteedhaaf dooktara ta'uu hin dandeessu an qabsaa'aa ofiin jetteef qabsaa'aa ta'uu hin dandeessu an beekaan ofiin jetteef beekaan taatu look garaagarummaan as jirti garuu hujii keessanirraa wanni arkaadhaa jirru Abiy Ahmedii fi warri OPDO'dhaa muuxannaa hin qabdan ergamuu dhabartan akkasi guddattan ergamaadhaa hudduu keessa isin dhiitaa kaalsii Tigreedhaa meecaadhaa butaantii Azeen Masfiin jalaa guurtanii itti yeechaadhaa guddattan kana dalagaa turtan muuxannaa isin qabdan silaammaan tana hujii kanaa isin garree kanaan namni isin ga'u hin jiru yoomma an bakka keessan nakaan hujii teessan dalaguun beeku isin bakka tiyya isin kaan ammoo dalaguun beektan garaagarummaan nuti qabnu waa'ee OPDO kana yaadeetiin jedhu kun dhiroo maa akkana ta'a maaliif carraa harkate hundeef dhoorkaa maaliif ifii ol koree muka jala ciqqaawa jeetii yaadee edaanuu muuxannaa waa bulchuudhaa muuxannaa wahiin deemu muuxannaa waa hogganuudhaan qabdan umrii teessan dikee gubba guddattan dikee gubbaa isin yaamanii hoodhoo butaantii naa miicii kophee tana shabjii naa xaawii huccuu tana naa miicii qoonqoo waan hafee hoodhoo nyaadhu akkatti guddatan Abiyyirraa eegalee guutuun keessan OPDO'n seenaan keessan seenaa akkanaati kana gaammoonni biyya diigaa jirtaniif uummata Oromoodhaa diidan Amaarallee diidan Maara diidan biyya facaaftan and I promise Itoophiyaadhaa fi Abiy Ahmed wajjin dhumuudhaaf ta'an the end of Ethiopia is Abiy Ahmed akkas ta'uudhaaf ta'an Itoophiyaan duraamee haa ta'uu mee wajjumaan jiraannaa silaayis eega walitti dhufneefoo haa ta'uu jennu sun amma Abiy Ahmed waa hunda walitti horofee sammuu horofatanaan sammuun isaa horofaa waa hunda waliin laaqee ajeessee tana godhuu deemu gu'ette inni duruu achi waa meeqa laaqe hogguu tanaaf deemetti duruu tana laaqe this is OPDO jedha keenya
an OPDO malee PP hin jiru. Namni hedduun PP jiran jedha. PP dhaa miti OPDO. Nothing changed. Why you call them PP? Jarri hundinuu OPDO bar. OPDO bar warruma ama 27 butaanti Azee Masfiin meecaa ture. Laal kanarraachi qabina. Amma duraas isinii dhaameetiin ture. OPDO irraachi qabina. OPDO makalee hulaa mallasuu teessee butaanti Azee Masfiinii fi butaanti Miciyyoo mallas meecaa turteetu arra PP finja. They are not PP. They are OPDO. Maqaa kana ayyaama maqaa kana dhiisinarra. Isaan rakkoon isaanii wanni baqachaa jiran maqaa OPDO dha kana. Isin galtu. Maqaa OPDO kana seenaa hamatti qaban maaliif? Maqaa OPDummaa keessatti butaanti Tigreedhaan miicaa turan. Maqaa OPDummaa keessatti haalsii Tigreedhaan miicaa turan. Maqaa OPDummaa keessatti namni tokko kabeen lakum jennaan ifirra fincaanan. Arra maqaa san akkamitti duraa baanaadhaa fi ODP finjanii ODPnis xiqqoo OPDO fakkaattiin taatu timee dhiifneeti maal amma gaa PP finjenna PP martee maquma maqaan Oromoodhaa keessan jirre keessa seenna baafannaa kana baqa jiran be smart OPDO jaruma kalee butaanti Azee Masfiin dhiqaadhaa tureetu arraan tana PP finja. They are the same people. The same people. Isaan kun muuxannaa biyya bulchuudhaa hin qaban. Muuxannaa waa hoogganuudhaa hin qaban. Obboleessoo bar Jawhar Mohammed saxraa takka barreesse. Diinni Oromoodhaa gamanaa fi gamasii meeqaa girgiraawa. You know this, right? OPDO tana guutuu waliif fiddee akka tiitichatti booksii tokko na ixxee yoo keessaa wacan. Namni OPDO wahi lakkaa'u jiru. Naftanyaa wahitti lakkaa'u. Tiiticha dihee gubbaa goo. Tiiticha sagaraa gubbaa goo. OPDO hangas takkatti lakkaa'u naftanyaan. Wanni Jawhar Mohammed takka barreesse naftanyaan baatii takka guutuudha. Jawhar xalaataachin no. Ujan. OPDO'n Taayyee fi Abiyyii kana gaarbeejii walitti deebisee tiiticha sagaraa gubbaa wuuju hangas takkatti hin lakkaa'an. Amma gaa nama Oromoodhaa hangan takka Oromoo keessatti jijjiirama fiduu danda'u. Nama Oromoodhaa hangan takka saba jaaruu danda'u. Nama Oromoodhaa hangan takka diina isaa boochuu danda'u. Hidhaa kaaniiti OPDO'n dikeedha. Dikeedha. Ajaa gubbaa malee akka caaluun baanu. Riqaa fi ajaa gubbaa malee. Bu'aan biraan beekan nama Oromoodhaa jabaa fuudhiti hidhaa kaanii ala kanaa ifii ol nyaatan akkam taanaa salphii nuu bahaa uummata Oromoodhaa maarrii nuu godhaadhaa. Because mataa uummataa miti OPDO'n mataa ifii OPDO defend godhuu hin dandeenye. Hiikannaadha. Horii ol geekaa. Tiitichi heddumminaaf qoriin banatu OPDO. Nama meeqa qabna? Miseensa maarreedha qabna. Tiiticha faayidaan qabdan. Jawhar Mohammed tokkichaadha dadhabdan. Tokkichaa. Waan tiiticha taataniif. Tiiticha kawlii wal qabataniif. Jawhar Mohammed nama tokko dadhabdaniiti hidhaa keessanii qaalitti keessanii arraan tana agabuudhaan ajjeeftan. Tiitichaa wal qabna. Tiiticha xurii hawaasaa. Xurii hawaasa Oromoodhaa keessaa baate abbootii garaa warra wal fakkaatu wal filee lakkoofsaan hangana geenyaa nuti hedduudha. Nuti lakkoofsa wayyaadha jettan. Garbage. Wanni arraan tana dalagamaadhaa jiru kun obboleeyyan kiyya seenaa dalagamaadhaa jira. History. Seenaa dalagamaa jira. Warreen arraan tana mana hidhaa keessaa qoonqoodhaan if adabaadhaa jiran hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaatii fi hooggantoonni KFO'dhaa Jawhar Mohammed dabalatee seenaadha dahabaan barreeffachaadhaa jiran. Seenaa dahabaan barreeffachaadhaa jiran. OPDO'n akkuma goobanaa daaceedhaati. Akkuma goobanaa daaceedhaa maqaa goobanaa jiru bireedaa kana jibbin. Silaa bar maqaan goobanaa jiru bar maqaa bireedaadha. Maqaan goobanaa jiru gooban maqaa bireedaa kana dhalootatti deemuudhaaf ta'a goobanaa Oromoon goobanaa baafatu hin jirtu. Eega seenaa goobanaa maa jibbin? An goobanaa waliin beekaa.
بدلوني خيم بيخو دلوني أباخيات برجوبنا بيخو جوبنا ما جبني سينا إسات لجين سينا إسات لجين جبني جوبنا أورمو غرغوري أورمو دخني جوبنا داج إنا مكناتي لجينيتي جبني أنيس المانك يتيمي المانك ياسمو أفتان it will continue OPDO واني أرجوتن especially واني تربان كنا قول جرتن إسنيس سينا أدلجة جرتن وري من هيدا آخر يسجروس سينا أدلجة شادا جرا do not forget this do not forget ألوت خينا في مت وان ألوت الرا ألوت الدبر الأفتاء هو جت جرتن ألوني رمودا وان كان أكجار ترد فاجر أرى OPDO مال جرتي eenyu Oromoodhaaf dalaga eenyu hojjetaa dhaloonni immaa kun akka gaariitti tolchee beekaa kan hubadha. Karaa biraatiin waa'ee hiriirri Harargee bahaa Harargee dhiyaa Wallagga Arsii keessatti ufaadhaa jira. Barattoonni Oromoodhaa barattoonni yuunivarsiitiidhaa yooni waan kana kaatanii ittiin dabalamne miidhaan teessee turre olkaa qabsoon hugguu eegalte itti dabalamaa qabsoon tun qabsoo sabaati namni biyya keessaa namni barate namni waa hubatu namni waa arku hando sammuu waa baratee waa arka nama waa barateef waa galan wanni yeroo hunda barattoota jennuuf qotee bulaa keenya dafkaan bulaa keenya kakaasuu danda'u kasammuu isaanii qaruu danda'u waan isin taatee fi yeroo hundaa barattoota yuunivarsiitii jennuuf kana gaafa ijoolleen elementary dhaa kaatee falmattu gaafa ijoolleen high school keessaa kaatee falmattu ijoolleen yuunivarsiitii barattu wanni teessaniif hin jirtu keessattuu ijoolleen Amboodhaa you guys need to walk up wanni yeroo hunda Amboo jennuuf first lafaatu lafa istirateejiidhaati lamada finfinne jala dhiyaatti sadaffaadha lafa hedduu madooytee jirtu lafa Hacaaluu Hundeessaa dhabde isin Amboon don't forget this lafa hedduu madooyte lafa Hacaaluu Hundeessaadhaa goota keessan goota isin keessaa mayre ajjeesanii mana isaa dhaqanii OPDO maatii isaa afaan qabdee arrallee dubbachuu hin danda'an madaara qabdan yoo Amboon kaate Oromoon jalaan haftu guyyaa tokko gabbaatanii guyyaa kana ol deebi'uudhaa miti lafaa haa isin wajjin kaan isin ka'uun qabsoo Oromoo keessan murteessaadha you guys need to walk up goota awwaaltanii rafina beekaa keessan ija teessan awwaaltanii hin rafina taayyeen faan anshawaadhaa anaa isin hoggana jee isin sobin harraagessi gurbaan doofaan harreen waa bachuu malee waa takka hin beekne Takkala Umaa faa isin soba Shimallis Abdiisaa faa isin soba yooni shawummaadhaan dammayxanii jara kanaatu keenyaatti hin qabsoonnu please this is the strategy of OPDO namni waan kana dubbachuu illee hin fedhu ani illee dubbachuu hin barbaadu garuu reyaalitiin jirtu Taayyee Danda'aatii fi Shimallis Abdiisaa faan wanni ijoollee Tuulamaa fuudhee Abiyyi Oromoo rakkatti tarree galcheef akka naannoo Finfinnee kana warri qubatu Tuulamaa waan taateef Tuulamni natti hin fincillee fi aangoo olaantuu ijoollee OPDOodhaatiif kenneeti ummataan sobuu barbaada garuu dhugaan jirtu obleessanii miti Tuulamnis Oromoodhaa Wallaggaas Oromoodhaa Harargeen Oromoo Arsiin Oromoodhaa garaagarummaa takka illee hin qabnu an qotee bulaan Tuulamaa kan kalee buqqaadhaa ture arraan tana ni fayyadamee jeeyyaatu sumuu takka halkan garuu warra maqaa isaatiin qotee bulaa Tuulamaa naasirraa qaqqaba akkan kaane je'ee irra faayidaan ni jira yes ni jira bu'aa addatti harkattan hin qabdan wanni isiniif tole hin jirtu ka'aatii dhiiga Hacaaluudhaa baasa ka'aatii goota isin keessaa mayre goota Oromoodhaa Hacaaluu Hundeessaa gumaasaa baasa isinii wajjin dhaabbanna isin duuba jirra Oromoon hundi isin duuba jirra isinii wajjin dhaabbanna
yoo akka singoon ibsuwaadhaa jirtan ifitti taphachaadhaa jirtan dheengadda gaafa qeeroo miliyoona 4 baatanii finfinnee keessaa reefa caaluu isa harkaa fuudhee qotayin gaafa joor maamud isa harkaa fuudhee qotayin namuu qaanfanneetu cal jennee ibsina waan dubbadhamne cal jennee ibsina dargaggeessa qeeroo miliyoona 4 harkaa reefa caaluu fuudhanii oopidoo akka feete goote min daragaal arralle obboleeyyin kiyyoollee tulama arralle qabsoo takeetti yes no one can deny murteessaan isin qabsoo tana keessatti isin lafti irra qubattaniitu murteessaan waan biraatiin miti gootummaa addaa qabaattanii jeenummaa addaa qabaattanii akkasii miti lafa isin qubattaniitu murteessaan kana wanni abiyyi isin keessaa nama fi qabee gad isin qabuu barbaaduuf hanganuma waan biraatii miti oromoo biraa caaltanii yookaanis oromoo biraa isin kaasuudhaaf yookaanis isin bilisoomsuudhaaf miti no wanni arra ijoollee walliftoota meeqaantam qabee isin keessaa namoota hanga tokko muudee garii waatti kennee isin sobaa jiruuf waan lafti oromoonni tuulamaa irra qubatan finfinneedhaan naannoytuuf naannoo finfinneedhaa kanatti yoon yaa'iin kaate qubsumti magaalaan finfinneedhaa qubsuma diplomaatota addunyaadhaati wanni asitti ni dhagamti kanaafuu duursee ummata naannoo kanaa ifirraa gad qabuudhaan qabaa je'eeti abii kana godhaadhaa jira shimallisii fi taayyeen faan kanan beekan maaliif isaan bakkuma qoriin guutuu naqanii fi nyaanni garaa guunnaan irran kaayyan arra baali keessaa abbaan fedhe bahee yoo ajjeefame yes lafti lafa fagoodha addunyaan dhagahuudhaaf yookaanis biitti jeeqamuudhaaf murteessaadhaa miti harargee keessaa namni yoo lasii miti garuu finfinneedhaa fi handhuura finfinnee keessaa fi naannootti yoo waatan dafee dhagama abiyyiin istiraatejii isaa kanaaf isin qaqqabaadhaa jira malee isin jaalateetii miti obboleeyyan keessa lolli wallagga keessa deemu kun silaa finfinnee naannoo sii kanatti deeme argitu istiratejiin abiyyi shimalisiis jaalatee taayyee jaalatee yookaanis oromoota tuulamaa kana ifitti aansee kaan achi qabuudhaaf miti abiyyi biratti oromoon diina oromoon hundi harargeenis tuulamninis arsiinis ija takkaan laalaman as long as you are an oromo you are the enemy of Abiy Ahmed kana na amin waan bitamtoonni siinjuu kana laalin ummanni keenya ummanni tuulamaa waan kana hubachuudha qaba waa hedduu osoo beeynuu hin dubbannu maaliif tokkummaa oromoodhaattu qabna tokkummaa oromoodhaan miidhama diraamaan oppidoon dalgu jirtu hedduudhaa jira so isti awwaq lafaa ka'aa qophaawa qabsoon tun ummanni keenya if hogganaa jira namni akka muduratti namni ala kanaa hogganuun achi dhaabbadha asiin godhaa sun hin jirtu please ka'aatii mirga keessaniif falmadha an kanumaan dhaama fayyaa ta'a nagaan turaa